halkan tokko namichi kun poolisiitti bilbile. Baay'ee na heera fi akka kaadhimaan isaa badde itti hima. Ganama akkuma yeroo kaanii fiiguuf manaa baate. Achiin ni badde. Deebitee hin dhufne. Inni immoo wanti hamaan tokko akka ishee mudate amaneera. So poolisoonni kana dhaga'anii battalumaan gara hojiitti seenan. Battalumaan oduun kun gurra namoota hedduu seene. Hawaasni naannoo sanaa gurmaa'anii bilbiloota bilbiluu, poostarii maxxansuu, guyyaa itti aanu immoo tola ooltonni 250 si'aayinaan dubartii kana barbaadaa jiru. Naannoo sana tokkoon qorachaa jiru mallattoo isheef. Garuu amma yoonaa omtu hin jiru. Amma dubartiin baddee kun maqaan ishee Jenniferidha. Fi Jennifer namicha poolisiitti bilbile sanatti heerumuuf kaadhimamteetti. Namicha kanatti John Mason. Cirni isaanis cidha guddaa ture. Namoota 600tu affeerame. Miinzee 14 qabdi ture. Garuu haala gaddisiisaadhaan cidha isaaniif guyyaan 4 yeroo hafu fiigichaaf manaa baatee achumaan baddee hafte. So amma hawaasni naannoo sanaa hundi qindaa'inaan ishee barbaadaa jira. Garuu ammallee poolisiin mallattoo tokkoyyuu dhaban. Kanaaf humni FBI irratti hirmaachuun dirqama. Egaan oduun kun miidiyaa hedduu dhuunfate. Jechuun namni hunduu waa'ee ishee haasa'aa jira. Maatiin Jennifer immoo haatii fi abbaan kaadhimaan ishee baay'ee yaadda'aniiru. Yaadannoo yeroodhaan qopheessuu, baanerii gurguddaa maxxansuu, miidiyaa irratti dhiyaachuun baay'ee akka yaadda'anii fi akka dhiphatan ni ibsu. Even maatiin Jennifer $100,000 nama ishee argee fi odeeffannoo qubsaa qabuuf kaffaluuf beeksisaniiru. Garuu ammallee wantu hin jiru. Odeeffannoo bu'aa qabeessa ta'e mallattoo fi ragaa firii qabu dhaban. Jennifer fagaattee deemuun ishee hin oolle. Garuu halkan keessaa sa'aatii 7:00 guyyaa cidha ishee fi Jane Mason irra. John Mason bilbilamaaf fi haala nama ajaa'ibuun Jenniferidha. Boo'aa jirti, sagaleen isheen ciccitaa garuu nagaa isheeti. Kan isheen bilbilte immoo bilbila uummataa fayyadamuunidha. Magaalaa ishee irraatii baay'ee fagaattee akkamittiin achi gahuu dandeesse? Tole, uumame kan isheen jette akkasidha. So halkan sadiin dura Jennifer fiigicha fiigaa jirti akkuma yeroo kaanii. Kanuma gidduutti buum konkolaataan cuquliisni tokko fuuldura ishee dhaabbate fi namoonni lama keessaa utaalanii dhiira tokkoo fi dubara furdoo tokko. Achiin Jenniferin fuudhanii konkolaataa sana keessa galchanii achitti oofanii deeman. Yeroo isheen konkolaataa sana keessa jirtutti harka ishee wadaroodhaan hidhanii dabareedhaan ishee achiin biyya Joorjiyaatii kaasanii amma Albuquerque New Mexicotti ishee geessan. Sana booddee iddoo konkolaataan itti dhaabbatu tokkotti ishee geessanii achitti ishee gatan. Egaan yeroo kanattidha kan isheen kaadhimaa isheetti bilbiltee xiqqoo na horraati kanaaf nagaa akka isheen taate kan itti himte. So isheen egaa kanatu uumame jette. Kanaaf poolisiin Albuquerque deemanii ishee fuudhani. Yeroo kanatti gara manaatti yeroo deebinu maatiin hiriyoonni fi Jane Mason baay'ee gammadaniiru. Jechi argamteetti lubbuudhaan jirti fi balaan hamaan immoo irra qaqqabne. Garuu Albuquerquetti poolisoonni gaaffii hedduu qabu. Kanaaf Jenniferin gaafachuu eegalan. Sababni isaas waa'ee namoota lamaan naanna'anii nama ukkaamsaa jiran kana irratti odeeffannoo barbaadu. Kanaaf Jenniferin kaa'anii gaaffii gaafachuu jalqaban. Isheenis tokkoon ibsuu fi eegalte wanta uumame tokkoon. Garuu battaluma isheen haasa'uu jalqabdetti poolisoonni wanti ta'e walitti hidhamaa akka hin jirre hubatan. Jechuun seenaan isheen himtu ni jijjiiramaa, isheenis baay'ee hollachaa jirti fi wantoota namoonni nagaa yaadachuu danda'an yaadadhu jechaa jirti. So shakkii guddaa keessa seenu. Afgaaffii sana irrattis xiqqootti jabaachuu eegalu. Gaaffiin isaanis jabaachaa deeman. Gaaffiilee kanaaf immoo Jennifer qophii miti. Callistee goguu jalqabde. Haala kanaanis sa'aatiiwwan ni darban fi ammallee ishee dhiphisaa jiru. So dhuma irratti wanta kana hundumaan booda erga kutaa sana keessa gaaffiidhaaf seentee sa'aatiiwwaniin booda Jennifer dhugaasaa itti himte. Boombii dhuma irratti gadhiiste. Isheen cirumaa akka hin ukkaamsamne itti himte. Konkolaataan cuquliisni namichi wayii dubartiin furdoo wanti jedhamu tokko hin jiru. Wanta kana hundaa uumteetudha. Isheenoo cidha ishii namni 600 irratti affeerame kana baay'ee sodaatteetudha. Fi duubatti deebi'uu barbaaddeetudha. Garuu natti fakkaataa baasiin kun hunduu erga ba'ee booda lakki jechuudhaaf immoo humna isaa dhabde. Kanaaf magaalaa gadhiiftee baasiidhaan gara Las Vegas deemtee guyyaa lamaan booda immoo gara biyya Albuquerquetti deemte. Cidha kana ofirraa dabarsuudhaaf guyyaa ishee ga'u fudhatte. Achittis kaadhimaa ishee John Masonitti bilbiltee seenaa sobaa kana hunda itti himtee jechuudha. Kanaaf amma Jenniferin maaltu mudate? To'annoo jala isheen oolchanii sababni isaa somaa wanta goote hin qabdu. Garuu sobaan yakka gabaasuu fi seenaa sobaa dubbachuun himatamtee $13,000 akka kaffaltu adabamte. Inni kun immoo akkasiin naasisuu nan beekaa ishee fi John Mason waliin fuune. Waan gaarii godhaniyyuu.